wanta sammuu namaa keessaa balleessanii jijjiiruudhaan yakkamaa hunda gallakkisuuf jedhu. Wanta kana hin beeknu taanaan barabaraan hidhamuu keenya. Wantichi akkasi. Fakkeenyaaf yakkamaa tokkotti waggaa 30 faradamee hajannu. Yakkamaa kanaaf filannoo lamatu kennama. Tokko waggaa 30 sana hidhaadhaan dabarsuu. Lammaffaa maashinii kalaqamu kanatti of kennu. Akkasitti erga maashinii kana keessa seenee bifa jireenya dhugaa yeroo dheeraa fakkaatuun yakka isaa irratti hundaa'anii balleessaa inni balleessee fi miirri namoota miidhamanii guutummaatti akka itti dhaga'amu taasisu. Yeroo kanatti balleessaa isaa bara. Gadda namoota miidhamaniis in hirmaata. Isa booda garuu yaadaa fi ilaalcha sammuu isaa keessa ture guutummaatti balleessu. Ergasiis miimoorii xiqqoo hin baane sammuu isaa keessa kaa'u. Akka jarri jedhanitti yakkamaan kun nama gaarii akka ta'utti miimoorii sana irratti ilaalcha gaarii, amala gaarii fi kan kana fakkaatan irratti feenaa jedhu. Adabbii isaa kana daqiiqaa muraasa keessatti xumuree gaafa maashinii kana keessaa ba'u nama haaraa ta'ee ba'a. Isa booda garuu sammuu isaa keessa miimooriin sun waan jiruuf waan inni yaadu, sochii inni taasisu guutummaatti kompiitaraan to'atama. Biyyoota dimokiraasiin babal'ate keessatti namni tokko badii yoo balleesse akka deebi'ee balleessaa sana hin balleessineef mana amala sirreessaa seenee amala isaa sirreeffatee akka ba'u godhama. Hanga guyyaa adabbii xumuratanitti nyaata, dhugaatii, bakka ciisichaa fi kan kana fakkaatan yakkamaa kanaaf kennuun dirqama. Amala namaa sirreessuuf yeroo fi baasii hanganaa kanatti baasuurra karaa salphaa sammuma isaa jijjiiruun baasicha waan biraaf dhimma itti ba'uu wayya jechuun irratti hojjechaa jiru. Biyyi lafaa warra barbaadduuf sababaan jireenya mijeessaa, warra sodaattuu fi dhugaa qaban sababa malee balleessiti. Boris irratti hojjetti. Tokko taanee irratti haa dammaqnu jechaa utuu isin ta'e maal gootu? Hidhamtanii yeroo adabbii keessanii xumurattu moo maashinii kanatti of kennitu? Si afuufuun si liqimsuufi jedha Oromoon. Uumaan yakka irraa nu haa eegu jecha beekumsa dhabuun abshaalummaa diinaatiin akka hin gowwoomfamneen dhaamsa kooti. Galatoomaa.